Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti murni bilchiginnaa hawaasa rakkoo jireenyaa keessa jiru irratti saamicha geggeessaa jiraachuun himame. Jaalsabaafa Waggaarii waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti manneen jiraattotaa mararra deemuun dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf jecha uummata harka qalleeyyii irratti saamicha geggeessuu kan aadeffatan ergamtoonni bilchiginnaa torban kana keessa sababa kaffaltii milishaa jedhuun dirqamsiisanii qarshii 5,500 hawaasarraa guuraa jiraachuu maddeen ONM itti himan. Saamichi kun guutummaa magaalichaa keessa tokkoon tokkoo jiraattotaa irratti geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, saamicha kana wanti adda godhu immoo barattoota bakka birootii gara magaalichaa dhaquun mana kireeffatanii jiraatan irratti illee geggeeffamaa jiraachuu fi kaffaltii nagaa hin qabneen milishoonni sirnichaa bakkeewwan hojii fi manneen uummataa hunda deemuun dirqamaan hawaasa doorsisanii afaan qawween saamaa jiraachuun himamee jira. Akka jiraataa magaalichaa ONM dubbise tokko himanittis wayita uummanni maallaqa kana sababa maaliif kaffallaa nutoo ofiifuu sababa qaala'insa jireenyaa rakkoo keessa jirra milishaaf ammoo mootummaan mindaa kafalaa jira miti moo jedhanii gaafatan deebiin isaanii milishota halkan qorra keessa taa'anii isin eegaa bulaniif kaffaltu kan jedhu akka ta'ee fi namoota kaffaluu hin dandeenye ammoo ilaalchaa fi ergama qaama biraa qabda jedhuun qabanii hidhaatti guuraa jiraachuu himu. Impaayarattii kufaatii irra jirtu deebisanii ijaaruuf jecha haadhayyeessaa saamuu akka furmaataa fi madda rakkoo diinagdee furuutti kan ilaalan ergamtoonni Koloneel Abiyyi Ahmed guutummaa Oromiyaa keessatti sababa sobaa garaa maqaa dha'achuun hawaasa nagaa saamuu ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisuu adamsanii ajjeesuu fi dararuu kan durii caalaatti jabeessanii jiraachuun kan beekamudha. Lixa Shaggar aanaa Iluu Galaan keessatti ergamtoonni bilchiginnaa hawaasa nagaa hidhaatti guuruu ammeessanii jiraachuun himame. Jaalee Rangameessaa dabalata qabdi. Lixa Shaggar aanaa Iluu Galaan ganda Waddeeyyii Giraanchee keessatti ergamtoonni bilchiginnaa onkoloolessa 20,2025 hawaasa nagaa kanneen maqaan isaanii obbo Alamuu Namee, obbo Indabuu Tarfaa fi dargaggoo Gammachuu Gammadaa kanneen jedhaman badii tokko malee qabuun waajjira poolisii aanichaatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessaniiru. Akka maddeen himanitti namoonni kunneen siyaasa kamirraa walaba ta'uu himuun obbo Alamuun hoogganaa afoosha gandichaa akka ta'ee fi sababa inni jiraatotaaf daandii baase qofaaf yakkanii hidhaatti darbatanii kan jiran yoo ta'u, obbo Indabuun immoo nama harka qalleessa mana baaburaa nama biroo keessaa midhaan daakee maatii isaa gargaaru maqaa deeggaraa waraana bilisummaa Oromootu jedhu itti maxxansuun akka hidhamee fi dargaggoo Gammachuunis sababa waraana bilisummaa Oromoof odeessa laatta jedhuun gochi dabaa kun irratti raawwatamuu himaniiru. Kana malees hidhattoonni sirnichaa gandicha keessatti sababoota sobaa garaa hawaasa nagaatti maxxansuun hidhaa, ajjeechaa, saamichaaf dararaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu kan himan maddeen sababa kanaanis jiraatonni gandichaa hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii gara magaalaa birootti baqachaa jiraachuu fi jireenya gadadoof saaxilamaa jiraachuu itti dabaluun eeranii jiru. Godina Buunoo Beddellee aanaa Makkootti barsiisonni hedduun gaaffii seeraa tokko malee ji'oota dheeraaf hidhamanii dararamaa jiraachuun ifoome. Gabaasa dabalataaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Godina Buunoo Beddellee aanaa Makkoo bulchiinsa magaalaa Makkoo keessatti murni gabroonfataan bilchiginnaa oduu qofaan akka waan hojjettootaaf mindaa dabalutti olola oofaa gama kaaniin ammoo maqaa adda addaan yakkee hiraarsaa kan jiru yoo ta'u, barsiisonni hedduun gaaffii seeraa tokko malee ji'oota dheeraaf hidhaatti darbatamuun waajjira poolisii aanichaatti dararamaa kan jiran ta'uu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun yakkamuun osoo hirmaannaa jaarmiyaa siyaasaa kam keessaa illee hin qabaatu hojii idilee isaanii irraa kan qabaman barsiisota maqaan isaanii Barsiisaa Bulchaa Araggaa, Barsiisaa Malkaamuu, Barsiisaa Yaadataa fi kanneen biroon baay'inaan 19 ta'an badii tokko malee ji'a 8 oliif hidhamanii jiraachuun beekamee jira. Murni bilchiginnaa qooda barsiisotaaf kaffaltii gaarii kaffaluufii qabu kutaalee Oromiyaa cufa keessaa barsiisota Oromoo dhaloota qaruu fi dukkana doofummaa balleessuuf dhama'an malee siyaasa kam keessatti hirmaannaa tokkollee kan hin qabne yakkuun reebuu, hidhuu, ajjeesuu fi hojii irraa ari'uun hiraarsaa ulfaataa raawwachuu cimsanii itti fufanii. Baarargee aanaa Kombolchaa keessatti hidhaa fi saamichi murna piippiin jiraattota irratti hammaachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaal Seenaa Qabsoo. Godina Bahaa Shaggar aanaa Boosaatitti ergamtoonni bilchiginnaa maatii qabsaa'otaa hidhuu fi dararuu jabeessanii itti fufan. Jaal Kennaa Sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Shaggar aanaa Boosata ganda Siifaa Batteetti onkololeessa 27,2025 ganamaan loltootnii fi ergamtoonni
biltsiginnaa maatii qabsaa'otaa hidhuu fi dararuu jabeessanii akka itti fufan jiraattonni gandicha irraa dubbisne arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan loltootni fi faarsee bultoonni sirnichaa garaa isaanii guutatanii nyaachuu irraan kan hafe hawaasaaf waan gaarii tokko hojjechuu hin feene ganamaan mana uummata nagaan nyaatee buluuf tattaafatu bakka hojii isaaniitti itti marsuun obbolaawwan lama maqaan isaanii Warquu Tufaa fi Gammee Tufaa jedhaman obboleessa keessantu woboo keessa jira isatu nun loleen nu fixaa jira ittiin jedhanii reebichaan dararuun qabanii gara mana hidhaa gandicha bakka Siifaa jedhamtu kan waraanni fi milishoonni akkasumas faarsee bultoonni fi kaadiroonni biltsiginnaa keessa jiraachuun gochaa dabaa ilmaan Oromoo irratti yakka gudeeddii fi yakkoota sarbama mirga dhala namaa itti dalagaa oolanii fi bulanitti hidhuun obboleessa keessan fidaa jedhanii dararaa akka jiran maddeen achi irraa addeessaniiru. Akka maddeen naannoo sana jiraatan jedhanitti obbolaawwan kun lamaan Gammee fi Warquun namoota hawaasa keessatti jaalatamoo ta'anii fi hojii isaanii malee siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'anidha jechuun sababa maatii qabsaa ta'aniif qofa dararamuu isaanii dubbatu. Kana malees ganduma kanatti haadha ijoollee ishee guddifachaa jirtu aadde Ergi Zaabee kan siyaasa irraa bilisa taate ilma keetu woboo keessa jira ittiin jedhanii sababa tokko malee qabanii hidhanii dararaa jiraachuu maddeen naannoo sana jiran itti dabaluun ONM'if eeraniiru. Biltsiginnaan lola woboon kallattii adda addaan tarkaanfii irratti fudhachaa jiruun shororkaa'ee waan qabuu fi waan dhiisuu wallaaluun afaaniin qorannee hiina ajjeesuun mo'atamuudha jechuun kan dubbate tokkollee osoo hojiitti hin jijjiirin uummata Oromoo goyyomsuun aangoo siyaasaa erga qabatee maatii qabsaa'otaa fi sabboontota sababa Oromummaa isaanii qofa jumlaan hidhuu fi ajjeesuun faallaa dubbii isaatti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Hattoota murna biltsiginnaa irratti hirkataniin namoonni gara biyya Dubaay deemaa jiran viizaan sobaa kennameefii jiraachuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaalfalmataa Lammii. Dhiibbaa waraanaa Empaayaratti keessatti adeemaa jiruun reen dargaggoota Oromoo yaaddoo keessa galuun dargaggoonni hedduun biyyaa ba'aa kan jiran hoggaa ta'u murni garee dhaloota kanatti gufuu ta'aa jiru biltsiginnaan viizaa sobaa akka qophaa'uuf jaleewwan isaa ijaaree saamichatti bobbaasaa akka jiru namoonni rakkoon kun irra ga'ee foomsaniiru. Haaluma kanaanis namni maqaan isaa Nagaasaa Addunyaa jedhamu hojii annaa viizaa sobaa hariiroo qaamolee biltsiginnaa waliin qabaachuun ofii Dubaay jiraatee namoota gara sana deemuu barbaadaniin isiniifan mijeessa jechuun qarshii Empaayaratti tokkoon namoota irraa qarshii 400 fuudhaa akka jiru siman. Namoonni isa waliin hidhata ta'uun ulaagaa isin guuchifna jechuun namoota gara biyya bakkee ba'uuf jedhan harkaa maallaqa guuraa jiran maqaan isaanii Hirphee Dabalaa haadha warraa isaa Mariitti La'uun hojjetaa biiroo kan isa waliin hariiroo qabu Anteenee Irranaa Kutaa tikeettii irraa kan hojjetu obboleessa Nagaasaa Dubaay kan jiraatu Lammaa Addunyaa obboleessa Nagaasaa biyya keessa kan jiraatu Warquu Addunyaa fi obboleeyyan dubaraa lama kanneen biyya Dubaay jiraatan waliin akka hojjetanis itti dabaluun ibsaniiru. Namoonni sadii qarshii Empaayaratti miliyoona 1 fi 200,000 maqaa dharaan harkaa fuudhame maqaan isaanii Bashaanaa Lataa, Dajanee Gammadaa fi Tasfaa Yoosef kanneen jedhaman akka ta'e beekameera. Erga nageenyi haalaan dhabame yaaddoon dargaggoota Oromoo har'a duunaa fi borduunaa kan jedhuun egeree jireenya isaaniitti dukkana golgameen abdii kutannaa keessa galanii rakkachaa kan jiran hoggaa ta'u kam tokkoon waraanaaf dirqiin qabanii sorora saasaa taasisuun kaan ammoo qabanii hidhuu fi ajjeesuun keessatti baratamee kan jiru kanneen maallaqa xiqqoo maatii qabeenya isaanii gurguranii ittiin kennan ammoo carraadhumaa karaa seeraan alaa biyya abbaa isaaniitii ba'uuf karaa lafaa bishaaniin karaa xiyyaaraa saamtotaan maallaqa nyaatamaa jiru. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo keessatti waraanni Empaayaratti baay'inaan 5 ta'an waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasichaa akka itti isiniif dhiyaata. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo mooraa qubsuma hidhattoota Onichaa keessatti kan argaman humni raayyaa ittisa Empaayaratti 3 fi aanichuma bulchiinsa ganda Maaxaarraa farra riphee lolaa jechuun kan of waaman loltoonni 2 waraana bilisummaa Oromoo Onichaa keessa socho'utti harka kennachuu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksisee jira. Hidhattoonni Empaayaratti kunis qawwee keemmishan hidhannoo fi boombii qabatanii dhufuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Hidhattoonni kunneenis simannaa woboon isaaniif taasisetti hedduu gammaduun mooraa balfamaa kana keessaa ba'anii
gara qabsoo uummata isaaniitti dhufuun meeshaa diinaa kanas waraana bilisummaa Oromootti galii taasisuu isaaniitti baay'ee gammachuu akka qaban ibsuun ilmaan Oromoo mooraa bilchiginnaa keessatti hafaniifis dhaamsa dhaamuun yeroo isin waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uun diina hawaasa keenya buqqisaa jiru dura dhaabbattanii hiree uummata saba bal'aa murteessitan ammaa jechuun waamicha taasisaniiru. Impaayirattii keessatti bartee yeroo ammaa haalaan mul'achaa jiru. Loltoonni sirnichi qaba jedhee abdatu mooraa dabaa sirnichaa dheessuun abdii fi wabii saba Oromoo kan ta'e wabootti harkaa kennachuu cimsanii kan itti fufan yoo ta'u, walumaa galatti tiksitoonni impaayirattii aangoo namtokkee tiksuuf du'uu irraa gara qabsoo uummataatti deebi'aa jiraachuun ni beekama. Mootiin Joordaan ajajni humnoota nageenyaa Gaazaa nagaa eegsisuu malee nagaa kabachiisuu akka hin taane abdii qabna jedhe. Gabaasa dabalataaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Mootiin Joordaan Abdullaa lammaffaan karoora dhukaasa dhaabuu pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin yoo bobbaafaman biyyoonni Gaazaa marfamte keessatti nagaa kabachiisuuf gaafatamuu akka didan akeekkachiisan. Aangoon humnoota nageenyaa Gaazaa keessa jiran maali? Akkasumas nagaa eegsisuu ta'uu abdii qabna. Sababiin isaas yoo nagaa kabachiisuu ta'e namni sana tuquu hin barbaadu jechuun mootiin kun wiixata kaleessaa BBC Paanoraamaaf gaaffii fi deebii addaa taasisaniin dubbataniiru. Nagaa eeguun humna poolisii biyya keessaa Falastiinota kan Joordaanii fi Masiriin baay'inaan leenjisuuf fedhii qaban deeggaraa ta'uudha. Garuu sun yeroo fudhata. Yoo meeshaa waraanaa qabannee sakatta'iinsa Gaazaa keessa hojjechuu keessa jirra ta'e sun haala biyyi kamiyyuu keessa seenuu barbaaddu mitii jedhan. Yaadi mootichaa kun yaaddoo Ameerikaa fi mootummootni biroo duguuggaa sanyii Israa'el itti fufee jirutti harkifamuu isaanii kan mul'isuudha. Akka UN jedhutti nagaa kabachiisuun humna waraanaa dabalatee tarkaanfii dirqisiisaa kan of keessaa qabu yoo ta'u, nagaa eeguun ammoo hayyama qaamolee waldhabdee uumameen kan socho'u kan loltoonni humna ofirraa ittisuu fi aangoo isaanii ittisuuf qofa fayyadamanidha. Karoora nagaa Tiraamp kan qabxii 20 qabu jalatti biyyoonni Arabaa fi michoonni idil-addunyaa humnoota tasgabbii humnoota poolisii Falastiin Gaazaa keessatti leenjisuu fi deeggarsa kennuuf akkasumas Joordaan fi Masirii kanneen damee kana irratti muuxannoo bal'aa qaban waliin ni mari'atu jedhamee eegama. Karoora kana keessatti Hamaas hidhannoo eeggachuu fi to'annoo siyaasaa naannoo sanaa dhiisuun dirqama ta'uu TRT World gabaaseera. Gabaasa gumaacha waboo dinagdeen jabeessuuf jaarmiyaan ABO waboo biyya alaa godina giddu galeessa bahaa fi bahaa fagoon gamtaa deeggarsa waboo Saawud Arabiyaa jalatti kan ijaaraman gurmuun jaala sanguleen marsaa arfaffaa buusii miseensummaa fi galii kitaaba bilisummaaf kaffalan walitti sassaabuun waboof galii taasisanii jiru. Akka kanaanis gurmuun jaala sanguleen buusii miseensummaa ji'a 9ffaa bara 2025 qarshii impaayera Itoophiyaa 42 fi galii kitaaba bilisummaaf kaffalan qarshii impaayera Itoophiyaa 22 walumaa galatti sabboontonni gurmuu jaala sangulee oliitti maqaan ibsame jalatti ijaaraman kunneen qarshii impaayeraa 64 walitti qabanii irree fi gaachana wabii sabaa gooticha waboof galii taasisanii jiru. Xumura irrattis sabboontonni kunneen qabsoo bilisummaa Oromoo ABO waboon gaggeeffamaa jirtuun hanga sabni Oromoo fi dacheen Oromiyaa guutummaatti sirna PP OPDO tiksee impaayeratti ta'e kana jalaa bilisaa fi walaba bahutti gumaacha waboof taasisan kan kanaan duraa caalaatti cimsanii kan itti fufan ta'uu waadaa galuun dirqama qabsoo bilisummaa Oromoo isaan gaafattu hunda raawwachuuf qophaa'u ta'uu isaanii ibsatanii jiraachuu ajaja.